Adaraa keessan qimamoota mana madaamii jirtan adaraa waan kanarraa of eeggadha. Baradistiin kun balaa cimaa keessaa jira. Baradistiin kun dhugaa rabbi dubbachuuf balaa hedduu keessaa jira jechuudha. Adaraa keessa irraa of eeggadha. Keessattuu ijoolleen qimamoota mana madaamii jirtanii of eeggannoo guddaa godhaa waaqayyoo sanaa eegu jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo siinlee baga nagaa taatan baga jiraatan siin jecha. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma argaa jirtanii baradistiin kuni adagaa baay'ee geessaara jechuudha. Ijoollee keenya irratti illee namoota biroo irratti illee adagaa baay'ee geessaara. Ni mul'ata yeroo baay'ee deddeebi'ee miidiyaa kanarratti barreessiin wannoon kun jechuudha. Baradistiin qadaadoo isaa ukkaamamu kun jechuudha. Maaliif keessattuu ijoollee haaroo dhuftan kun waan isaa hin beeknee fi adaraa keessanii itti fayyadaminaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf baay'ee rakkoo guddaadha jechuudha. Innaa ijoollee keenyarraa illee kan miidhaa gahaa jiru isaadha jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota koo nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo siin jecha. Egaa hordoftoota kiyya warri mana kanaaf haarawaa taatan immoo sabiskiraabii gochuudhaan maamila keenya taa'e. Akkuma viidiyoo irratti agartan ka yaa'u obboleewwan kooyi dhugaa dubbachuu fi baradistiin kun sirriitti miidhaa guddaadha jechuudha. Kan lubbuu namaatirras gahaa jiru jechuudha. Akkuma argaa jirtan obboleettiin keenya kun hin bante dhattee inni ho'aadha dhattee bante jechuudha. Dhattee bante inni bante naan immoo asii ol galanfalee itti galanfalee waan inni jiru sun irratti galafadha jechuudha. Maaliif inni ukkaamamaa achiimmoo yoo ukkaamamee ka'e inni akka malee haylii qaba waan ta'eef wanta achiisu malee qaama keenyarraallee miidhaa guddaa gahaa hanga lubbuu teenya ba'uu nu geessa jechuudha. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa waaqayyo sinaa eegu sinin jechuu jaalladha hordoftoota kiyya. Kanaaf of eeggannoo godhaa danda'ametti sinin jedha. Waaqayyoon nu haatessu malee baay'ee ulfaataadha dhugaa rabbii hedduu takka ulfaataadha dhugaa hagana jennee dubbachuu hin dandeenyu. Kanaaf haga danda'ametti ijoolleen keenya of eeggannoo godhaa waaqayyo isinaa eeguu bakka jirtanitti waaqayyo isinaa tiksu. Of eeggadhaa sinin jedha. Maaliif baradistii kaatti jammar hin hojjetinaa yoo baradistii keessattuu immoo baradistii moofa'etti hin hojjetinaa. Baradistii moofa'etti hin hojjetinaa. Gizee hojjettan immoo viidiyoo kanaallee yeroo baay'ee hojjedheetan ture. Yeroo hojjettanii jechuudha. Akkuma dura jala dhaamsaa osoo kan itti qaawwa isaatti qadadamtu doonbaniin hin duratti ibidda jala dhaamsaa. Ibidda jala dhaamsitanii ragab haa jedhani jechuudha. Yoo inni ragab jedhee ka'e immoo deebitanii wannoo ishii kan qadaadatti qadadamtee xiqqishuu isa irraa bantan. Isa irraa bantanii kaatanii teechistanii saniin booda bakka inni afuura yaasii yoo fixate isin immoo gizee san irraa bantanii irraa sixan malee itti siqinaa. Maaliif tokko'uu danda'a waan ta'eef hin beekamu. Kanaaf irraa sixanii kanaan booda xiqqoo teechanii buqqistan malee akkuma ibidda jala dhaamsitanii buqqisinaa. Macarashaa kan qadaaddu xiqqishuu qabu saniin buqqisinaa. Qaawwa xiqqishuu saniitu haga ibiddi jala jedhee dhaamee xiqqoo ishee afuura baafatutti hin buqqisinaa ishiidha jechuudha. Kan guddichaa hafu qadaaddoo guddaa hafu jechuudha. Kanaaf of eeggannoo isin barbaachisaa of eeggadhaa waaqayyo nu haa eegu. Waaqayyo biratti illee immoo abbaan of eeggachuu qabaa. Wanni kun balaa guddaa fidaa jira ijoollee keenya irratti miidhaa guddaa taasisaa jechuudha. Ijoolleen beektan hin beektan ijoolleen beektan immoo hin beektan keessattuu baradistii moofa'e fala of gallakkisa ishee dhageessanii of gallakkisa dhugaa waaqayyo sin jedha baay'ee of gallakkisa. Waaqayyoon namaa eegu malee hedduu akka ulfaataa wanti biyya ormaa. Kanaaf of eeggannoo godhaa waaqayyoon nu haa eegu hunduma keenya nu haa eegu sinin jedha hordoftoota kiyya. Kanaaf viidiyoo akkanaa kana sheerii godhaatii namoota biraan gahaa. Nuti keessattuu qimamoota mana madaamii wantoota mul'atan irratti waliif qooduudhaaf sirriitti walii qooduu qabna. Wajjiniin waliif dabarsuu qabna jechuudha. Maaliif kan ani arge kana namni biraa hin argu waan ta'eef anis viidiyoo jedhee karaa keessaaf fidaaraa isinis immoo yoo dandeessan namootaaf sheerii godhaa isiniin jedha. Keessattuu obboleewwan keenya haarawaa dhuftanii warroonni keessa turtanillee hin beektanii warri haarawaa dhufe kun immoo baay'ee hin beeku jechuudha. Isinii galee keessattuu ijoolleen amma haarawaa dhufte ittiin fayyadaminaa baradistii kana hin beeknudhaan. Daa'imman irratti illee rakkoo guddaa fida jechuudha wanti kun. Kan elektirikii illee hin jaaladhan.
kabraa isatti kan elektirikiitillee adagaa qaba innillee adagaan isaa badaadha innillee jechuudha. Innaa kanaafuu of eeggannoo guddaa godhaa bakka jirtanitti waaqayyoon nu haa tiksuu inni nagaa nu baase nagaa maatii keenyatti nu haa galchu siniin jedha hordoftoota kiyyaa. Ijoollee baay'eetu kanaan miidhamaa jira. Dhugaa waaqayyo ijoollee baay'eedha jechuudha. Kan lubbuu ofiitti illee dhabaa jiru baay'eetu jira jechuudha. Sababa kanarraa kun immoo daffaa yoo marti nama dhiisu dhugaa waaqayyo jechuudha. Tonama hin du'uun ooltu ta'ee ani waan isaa dhugaan beeku viidiyoo ishii baay'ee xiqqishuudha taanuma garuu ani hin beeku hin jirti ta'ee nuti ta'ee kanarraa hin hafti jedhee yaaddu. Maaliif kun akkuma jiruun irra garagalee jechuudha. Mucoo ol fuuna irruma garagalee jechuudha. Warra darbee warra qadaadoo. Innaa kanaaf of eeggadhaa haga danda'ametti of eeggachuu godhaa deebisanii baradastii moofatti immoo hin hojjetinaa isin jedheera. Baradastii sanuu aaddasii isin yoo malee moofasuun adagaa qaba. Moofichi adagaa cimaa qaba. Adagaa isaatu adagaa miti moofan. Inni ol gallakkisa moofasuun jechuudha. Innaa akkas isin jedhu yoo muddamtan maleeyyuu isatti hojjechuun bakka amma na jibbisiise baradastii kanatti hojjechuu jechuudha. Maal akka ta'e hin beeku bakka suuruun na jedhe bakka. Maaran godhaa baradasii baadiyyaa hattan hojjechuu. Waan fakkeenyaaf yoo sa'aatii tokko nyaata hojjechuuf irra turte ta'e akka sa'aatii lama hojjechuutti itti xamade nyaata san irra godhe akka suuta si bilchaatu malee daddafeetan jettanii baradasii kanatti hojjetina. Dhugaa na jibbisiise amma baradasiin kun haguma viidiyoota argutti na jibbisiise bakka baradasiin kun jechuudha duraan nan jaalladha ture. Surna jechuu qaba jechuudha. Innaa dhugaa rabbii surna jechuu qaba maaliif adagaa qaba waan ta'eef. Nu qofaa michaa miti bar daa'ima xiqqoollee akkasuma bar daa'ima xiqqoorrallee hin garagalaa kan elektirikii tokkollee hin jira yoo beektan ta'e innillee shaggaa miti. Kanaaf aga danda'ametti isin immoo of eeggadhaa. Baradasuma adiyaa kanatti hojjedhaa keenya qadaaduma qabu kanatti. Tamakkanumatti oriijinaalumaan ibidda irratti gaazii irratti fayyadamnu kana jechuudha. Innaa kan amma gannuu kun ukkaamamu kuniif kan elektirikii kun rakkoo guddaa qaba jechuudha. Kanaaf of eeggadhaa. Kan elektirikii illee qo'asaniif akka akkaataa inni irratti namatti garagaluun argee jira viidiyoo isaa jechuudha. Dhugaa rabbii isin agarsiisa. Bakka surus hin jedha obboloota koo dhugaa rabbii waan baay'ee isin jibbisiisu jechuudha. Hedduutu akkasii jibbisiisa ishee. Kanaaf of eeggadhaa isin jechuu jaaladha. Hanga danda'ametti immoo isin irraa of qusadhaa. Waaqayyotu nu eega jettaniitu itti of filattanii taa'inaa isinis of eeggadhaa. Waaqayyo biratti ilmi namaa waaqayyo hin kadhata bakka kadhate immoo waaqayyotti sii guuta jechuudha ishee. Waan tokko hojjechaatuma waaqayyo kadhatta kan hojjette kana keessa immoo birkinnaa sii buusa waaqayyo jechuudha sii galee. Akkuma san immoo kanallee waa isin of eeddani bakkuma isin of eeddanitti immoo waaqayyo isin eegaa jechuudha. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa. Akka danda'ametti waaqayyo isin haa eegu isin jechuu jaalladha hordoftoota kiyyaa. Abdii san xiyyeerra faarte. Innaa akkas isin jedha hordoftoota kiyyaa waaqayyo isin hojii yaa ta'u isin jaalladha isin kabajaa. Hundi keessaniyyuu hanga danda'ametti viidiyoo kana sheerii godhaatii ijoollee biraan naa ga'a. Ijoollee fakkeenyaaf hin beekne biraan naa ga'a. Ijoollee hin beekne keessattuu ijoollee hin beekne haarawaa dhufanii jechuudha. Kan keessa turanillee miti haarawaa dhufan dirqama isaaniitti beekuun dhugaa waaqas hin jedha beekuun dirqama isaaniitti. Amma ijoolleen hin beektu ijoolleen xiqqoon tun hin beekan amma ijoollee addisii dhufan kun hin beekan jechuudha. Isinii galtee nu wayyaa akka isattuu nuti hin beekne jechuudha warra keessa turre garuu ijoolleen keessa turan beekanii akkasuma miidiyoota garagaraa laala waan ta'eef hin argan. Maaliif wanta miidiyaa irra deemaa jiru immoo waliif dabarsuun walii argite tokko waan argite tokkorraa of eeggadhaadhaati. Ijoollee dhaabaasaa fi warra waan akkana agartanii waan adagaa qabu waan lubbuu namaati irratti deemu waan agartanii waliif qooduu hin dagatinaa dhugaa waaqayyoo jechuudha. Homaa namaan godhu walitti dabuun jechuudha. Hanga waan beektu tokko immoo yoo namaaf qoodde waaqayyoo birattillee jaalatamta nama san birattillee jaalatamta jechuudha. Ishee obboleetti koo akkas isin jedha hordoftoota kiyya ani hagaan isinii danda'ametti waan ofii kootii arge isiniif qooduudhaaf qophiidha isin jedha. Waaqayyoo isin hojii yaa ta'u isin jedha hunduma keessanuu isin jaaladha isin kabajaa. Akkasuma warri mana kanaaf haarawaa taatan immoo sabiskiraayibii gochuudhaanii maamila keenya taa'ee warra ta'artanis galatooma ulfaadhaa. Hundi keessanuu yoo waaqayyo isin haa eebbisu warri laayikis naa gochaa jirtan warri koomentis gochaa jirtan ulfaadhaa. Yaa'u viidiyoo biyyaatii miti waan ta'eef akkanatti ilaaluu diddan malee garuu kan biyyaa ilaaltu har'as ilaaluu baattan inshaallah.